Harka fuune ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha har'a wal komachuuf deemna. Har'a wal komannaa baay'ee komii walirraa qabna. Walitti muufanneet jirra, walitti aarree jirra. Sababni isaas wanta jenne tokko waliif goonee argamuu dhabuun baay'ee nama gaddisiisa. Gadda guddaa keessa jirra. Hin beeytan malee hin garre malee gadda guddaa keessa jirtan. Gaddi kun silaa sirra ga'ee silaa mataa keetirra ga'ee atis komii dhiyeessitaa jechuudha. Sababicha gaddichi sirra hin ga'iniif jecha mungkin amma aarus dhabuu dandeessa, garaas nyaatuu dhabuu danda'a. Jara kenna mee viidiyoo tana hordofa. Viidiyoo tana na cinatti ilaala. Wanti viidiyoo kana caalaa garaa nama nyaatu maaltu jira? Ilmi namaa hin dalagadha, hin xaara, naaf dabriti jedhee gaafa biyyaa ba'e zubaalaa keessaa nyaata kaasee nyaatu. Caalaa wanni nama gaddisiisu maaltu jira? Ijoolleen kun odoo biyya galanii zubaalaa keessaa waa nyaatanii. Namni bari hiyyeessi biyyaa ba'uu hin danda'u ni beektaniimi. Jarri kun hiyyummaa miti, hiyyummaa biyyaa qaban miti alatti isaan dararaa jiru. Biyyatti qabaannan biyya alaa dhufan. Osoo qabaachuu baatanii biyya alaa dhufan. Garuu har'a maatii kiyyanaa dalaganii dabreefii jira, biyya alaa jira jedhanii jarri rakkinarraa gaafa zubaalaa kana keessaa waa nyaatan lammummaan isinitti hin dhaga'amu, namummaan isinitti hin dhaga'amu, sabummaan yuutiis. Inshaallah Oromoo haa taatu haa ta'u iyyuu baattu. Amma isaa miti. Gaafa waan biraa dhiisa. Gaafa Arabni wayii rakkatee karaa irratti diriirfatee taa'ee kadhatu waa gadi ta'e fi biraan dabritu. Amma kun waa'ee lammummaati ilaali. Namni warri rakkachaa jiru biyya Beerut keessatti warri zubaalaa keessaa waa nyaataa jiru. Warri karaa makiinatirraa hoteela bullee nyaataa jiru. Lammii Itoophiyaati. Oromoo dabalatee Amaara, Tigree maal osoo hin jedhin Itoophiyaawi, lammii Itoophiyaa fi lammiilee biyya biraas rakkoo guddaa keessa akka jiran amma dura isiniif yaa uummata borsheenan isin gaafata. Rakkoon tun mataa keetirra ga'a. Ijoollee kana gargaaraa, karaa gubbarraa galchaa, mana kireessa fi mallaqa waliin guura fi jennaan namni dubbatu hin jiru. Amaaraa maalidhaa wal keessa jiraatanii waan isaanii namaan galu waanuma akkas jedhanii laaffisa. Garuu amma kun waa'ee gandummaa osoo hin taane namummaa fi lammummaan nama dhagahamuu qabu. Itoophiyaa taate, Oromoo taate, ilmi namaa nama ta'ee garakkatee argame. Bar gaafa biyyarraa baatu lammummaa kee dhiisi, nama Itoophiyaa dhiisi, nama xiqqoo si dhiyaatu ollaa kee waan akka Suudaanii, waan akka Keeniyaa, Somaalee kana argitu iyyuu akka waan biyya keetii sitti fakkaata. Ati har'aa garuu lammii rakkate kana laaltee yoo keetii hirkattee nyaattu. Yaa ijoollee Beerut namoota hojii qabdan ani sinumaa iyyuu qomadheetiin jira. Ijoollee kana maaliif hin gargaarre? Maaliif rakkoo kana keessaa hin baafne? Waan biraatii miti. Mallaqa kennituuf mana kireessitee fi nyaata bituufis itti ulfaata. Nyaanni biyya arbaatti rakashaa. Kiraan manaa ji'a takka yoo kafalta ji'a dhufuu kan isiinuu shashaalamuu dandeessi. Ijoolleen kun asfaaltirra taa'anii lammummaan isinitti dhagahamu xiqqoo. Namni asfaaltirra taa'ee biyya ofiitirraa dalagaa bahee yoo waan qoshaashaa nyaatu caalaa wanni nama gaddisiisu maaltu jira yaa hojjeta. Kana qofaa miti. Kana qofaa miti. Itoophiyaan jechuudha lammiilee Oromoo dabalatee takka lama jedhee nama 100 maraateetiin gararra jira. Uffata yaafatee nama 100 odeeffannoo qabatamaa akkasuma hin qabu. Namni 80 du'ee tallaajaa keessa jiran gammaa oduun awwaalamin Itoophiyaawi waliigal Oromoo osoo hin ta'in akka Itoophiyaatti guututti Oromoo Amaara waa hunda dabalatee namni 80 du'ee tallaajaa jira. Namni 100 maraataa huccuubateetii jira. Kun odeeffannoo sobaan odoo hin taane odeeffannoo qabatamaati. Namni yoo haqa isinitti himu haqa hin dabsinaa. Isaan akkasitti rakkatanii isin nuyin biyya biraa jiru maraatuuf deemna. Nuyin nyaata gaarii argannee mana gaarii keessa jirru kunuyyuu maraachuuf deemna. Jireenyi nama maraachaa jira. Dhibeen kun waa hedduu ijoollee godhee jira. Rabbii jedhaa tiri hundi keessanuu amantiin osoo waliin qoodin, kutaan osoo waliin qoodin, biyyummaan osoo waliin qoodin rakkataa akkanaa kana gargaaraa. Yaa akkii rakkoon tun borsirra geessi amma mucattii takka kalee dheengadda amma garuu kalee sana bira gayyaduunis dheengadda damooza ji'a 11 isiin gaafatteenna bishaan dambaa irratti dhaqxee argasii kana muluu luqqiste. An suuraa sana maxxansuun natti toluu dhiise.
Suuraan sun hedduu waan nama xiqqoo jibbisiisuuf yookaan immoo YouTube illee waan akkasii nama adaba waan akka madaa nama adaba YouTube waan ajjeechaa madaa waan akkasii waan nama adabuuf maxxansuu hin dandeenye. Damooza ofii gaafatte waan biraan boone najjeefne nuune maaloo naa kenni jettee hin dirqine. Damooza ija kudha tokko naa kenni maatiin koo biyyaa rakkataa jira jennaan inumaa damooza na gaafattaa gisee kanatti jettee bishaan ho'aa irratti na hixe. Duuba rakkoon tun borsillee sirra ga'uuf deemti har'a akkamitti rakkataa si bira jiru kanaan gargaara. Namoota biyya biraatti maal lallabnee fayaa. Nuti amma fakkeenyaaf sagalee ta'eef osoo mallaqa nan gargaara jedhee namni na amanu hin jiru maaliif nyaachuuf naan jedhan namni achi jiru garuu gisee gargaaruuf jedhe namni achi jiru hin shakkamu maaliif hin shakkamne biyya san jirta waan ta'eef hin gargaarta jedhamee tilmaamu garuu isin teessan waa nyaatanii kun komii guddaa duumee jira bor sheenan isin gaafata obboleeyyan teessi biratti maraataa obboleeyyan teessi biratti du'aa beelan qorraan aduudhaan zibaalaa keessaa jarmii adda addaa nyaata arabni gattee nyaattu mee gaddi kanaa olii maalumatu jira warra du'e san wayyaa bara dhugaa isiniif immoo warra du'e san wayyaa boqotaniiti jiran sun dalagaa ofiitiin rabbi bira jira warri lama dhabe warra osoo jiru karaa irratti gatame kana bara amma viidiyoon tuni waan nama muraasni tasaa ijoolleen argitee waraabde malee nama takkaa lamaa miti karaa muluun Itoophiyaawidha jedhama. Karaa muluun namoonni tokko tokko maal jedhaa jireenya ofii jiraatu san qofa laalee rakkoon Beerut keessa hin jiru jedha. Beerut namni guyyaan ajjeefamaa hin jiru hin dhageenyu nu hin arginu odeeffannoon qabataman nu waraabamaa hin jiru. Nama achi taa'es gara karu jira bara nama achi taa'es mormu jira rakkoon biyya kana jiru biyya nagaatti dalagannee jiraataa jirra. Amma fakkeenya dheengadda takka maal jetti soba biyya kana keessatti sagaagalummaan hin jiru. Namni mallaqaan biddeenaaf jedhee akkas godhu hin jiru jettee soba oofti maal kijibdi guutee jira intaloon mataa ofiitiin irra ga'e nutti himteetii jirti soba jedhanii nama mormuu maali namni jireenya ofii qofa laalee jireenya miskiinaa dhoysuun jireenya ofii isiitii erga toleefi jireenya nama biraa mataa qaqqabuun maa barbaachisa yaaqee hinaaffan akkana maal isinii godha teetii lubbuu teetii quuftee jiraatte ijjeessaaf gisee sagalee ta'an maa haamilee nama cabsite. Waan amma fakkeenyaaf kaleessa xiyyaarri baname isin jiree isinitti xiyyaarri baname kan isin jedhanii biyya Masrii keessatti baname biyya ati jirtu irraa Masrii yoo jiraate Itoophiyaa salphatti galuu dandeessaa jedhan namni gariin dhufe xiyyaara maalitu baname kijiba oofta holola oofta bari osoo waan ani jedhee aga dhumaatti hubatanii hin dhageeffatin xiqqoo masii gubbarra waan barreeffama qofa laalanii odeessa naalsi absa namni akkanaa ammallee viidiyoo anaasa'u kanarraa xiqqashuma daarii gubbaatti irra laalanii gara jalqabaatiin yookaan barreeffamaaniif ittiin postote kana laalanii kijiba maali yaa aki haqa miskiinaa gadi hin qabina teessanii jireenya akkasii jiraattanii guyyaa tokko sillee sirra qaba nageenyi gaafa hunda badiin gaafa tokko jettee Oromoo yoo mammaaytu guyyaa hunda nageenyaan argadha jettee guyyaa tokko salphinatti hin galee miskiina sagalee isaa affanaa dhoysaa jettee guyyaa tokko atilloon miskiinomtee akkan argamu taa'een gaabbita gargaari miskiina kee holola irratti oofin soba hin jedhin insha'Allah Itoophiyaa miti Oromoo miti lammiin biraas yoo rakkate rakkoo namaa hin hawwin abbaan fedhe rakkoo waliif hin hawwu abbamtu fedhe rakkoo waliif hin hawwu namni rakkoo waliif hawwu seexan jinni garte malee ilmi namaa namarratti rakkina nawu diin ofii jettuuyyuu kanaaf kuni baay'ee kabeeru zignin dhaamsa isinidha. I am serious waan isa dhumaa dhaamsa isinidhaamu yaa ijoollee biyya Beerut jirtu kan dalagaanis gaarii siif ta'e kan bakka gaarii jirtus kan bakka badaa jirtus yoo takka xiyyaarri baname ka'ee galu ofirraa rabbiin biyya Beerutitti isin deebisin zarii teessan Beerutiin akka hin geesse isinitti himeetiin jira gorsa isa dhumaa Beerut jettanii ijoollee teessan biyyaan baasin takka matama keessaniinuu manuma gaarii san keessa bubba'e arabni guyyaa tokko sitti jijjiiramti guyyaa tokko oduu ati hin beekne sitti jijjiiramtes nyaatti ammaayyuu warri amma nyaatamaa jiru warra akkamiiti warruma duraan waan gaarii ijoollee saniif godhutu har'a mallaayii dhabamnaan sitti zooranii bishaan danfaa sitti naqan jireenyi gubeetii jira qaba kanaaf
an dhaamsa kiyya beerut jettanii biyyuma ormaa kanatti fiigurra of qusadha ijoollee keessan kaka'umsatti gootanii biyyaan baasina ila amma biyya kanatti gisee ati rakkatte biyya Masrii biyya Ijiptan jiru kanatti gisee rakkatte piistikii waan jedhamu jira UN's gargaara kiraa waan kafalatte yoo dhabde sirraa kafalan nyaata waan nyaatoo dhabde nyaata sii fidan yoo dhibamte hospitaala si fidan hin jiru biyya biraa waan akkana hin jiru rakkatte dantaake mana kiraa dhabde galarii ammoo beelofte karaarraa guurtee nyaachuu duuba jireenya kanatti maaltu oofees hin jedhe an haqa jirtu isinitti maa jira anaa fakkeenyaaf bakkuma jiru kun oduu dhageettan taa'ee yoo inni itti bilbile waan nyaadhu dhabee jira waan kiraa kafaladhu dhabee arabni manaan ariitee jedheen mana kee lakkoofsi meeqaa eessa jirta jedhanii dhufanii na laalanii waraqaan ittiin mana keessa jiraadhu narraa fudhanii laalanii mana kiyya keessa laalanii rakkoo hin qabaannan qottoraniitu manaa kennan kun waan akkanaa kanan jiru garuu biyya biraa abadan hin jiru biyyi hunda hin jiru biyya kana malee biyya kanaa fi Keeniyaa malee waan akkanaa gara biraa hin jiru Liibiyaa xiqqoon jira kanaaf ijoolleen biyya biraa jirtan kuni walquba qabaadhaa jennaa walquba qabaatuu dadhabdanii amma dhuma irratti waan isiniin jedhu wal gargaara maal ijoollee sana akkuma keessanii dalagataa turanii tasa rakkoon kun itti dhufe tasa dhibeen kun dhufee rakkootti isaan galche gargaaraa kararraa galcha boorisinis kararratti bahuuf deemtan taa hin gaabbitan wanti hundi akkatti nafu ni dabra ijoollee tana dabruu fi daddabu sinii galee kun waan baay'ee gara nama nyaatudha ijoollee beerutiif sagalee haa taanu dhaamsa oromummaati sagalee kiyya kana sheer waliif godha ijoolleen haa gargaaramtu piliis sheer waliif godha gama mesenjerii gama waatsaappii iimoo feesbuuk itti waliif daddabarsaa piliis kun dhaamsa obbolummaati dhaamsa namummaati waan ta'eef wal gargaaraa isiniin jedha ammaaf turtiin qabu kana fakkaataa anreedii Adam Tiyuubii galatoomaa namoonni chaanaal kiyyaa faariyaa taatan sabskiraayib gochuuf hin irraanfatinaa namoonni mootu hiriyoota kiyyaa yookaan kastamarii kiyya taatan laayik sheer gochuuf hin irraanfatinaa nagayaan haa ta'a fayyan faaya rabbi sinaa eegu